Abbaa tokko ture kan ilmaan dhalaa 5 qabu. Dhiirti 4 isaan fuudhuuf manguddoo ergatan. Abbaan ta'irra guddoo sanboodatti aantu akkasitti tartiibaan kan nu barbaade. Ammoo obboleettiin isaan kana irra guddoo ni didde. Ani abbaa kiyya kaddamuu fedhaa jette. Abbaanis obboleeyyan 4 kannee ta'irra guddoo abbaa isii kaddamuutti hafte hanga inni du'utti. Waggaa abbaan du'u booda dhaamsa abbaa isaanii banan. Akkana jaa qabeenya dhaalmayaa addaan hin qoodatina hanga obboleettiin teessan guddoon heerumtutti. Tan gammachuu isiitiin aarsaa kaffalte gammachuu teessaniif jecha. Ammoo obboleeyyan 4 dhaamsa kana hin fudhanne mana gurguruu fedhan. Akka namuu argatuuf dhaalmayee irraa waan isa gahu. Osoo hin yaadin obboleettiin isaanii guddoon tun garam deemtii tan irkoo takkallee hin qabne rabbii isii malee. Gaafa galfattu dubbiin dhaalmaya qooddachuu tun hafan qabduu beetu obboleettiin guddoon nama mana bitachuuf deemu sanitti bilbiltee rakkoo isii hunda itti himte. Ammas mana tokkicha kana malee bakka itti mataa qabattu akka hin qabne. Akka isiif obsu baatii hanga takka hanga mana abbaa isii kanarraa baatee mana biraa kan isiif ta'u argattutti kan keessa jiraattu. Gurbaan sunis tola isii jee hayyee rakkoon qabu je'een. Manni gurgurame dhaalmeenis dubartoota 5 irratti addaan qoodame. Isaan hundinuu gara mana jaarsa isaanii deebi'an gammachuudhaan. Tokkoon isaaniitu hin yaanne obboleettiin teenya guddoon eessa qubatti tan abbaa isiitiif jettee heeruma isii dhiifte. Ammoo obboleettiin guddoon abdii guutuu Rabbiirraa qabdi akka isii hin irraanfanne waan isiin abbaa isiitiif shariika taatee isa kaddamaa turteef jecha. Baatiileen dabarte obboleettii guddoo silkiin itti bilbilamte gurbaa mana biterraa. Ni sodaatte kan manarraa isii ariifu deemu seete. Manarraa akka baatu isiif himuuf. Hoggaa dhufe dhiifama naa godhi garan deemu hin arganne jetteen. Kanaaf hin dhufne je'een. Mana murtiirraa hin waraqaa siif fide mana kana akka bahritti sii kennuuf. Yoo feete natti heerumta yoo jibbite ammoo garan bakka irraa dhufettiin deebi'a. Ammoo yoo natti heerumtes heerumuu baattes manni keetuma haqa keeti je'een. Ni booche ammallee ni galeef akka rabbiin dalagaa warra toltuu dalagee lafatti hin dhiifne. Gurbaa sanitti heerumuuf of qopheessite gammachuu guutamte keessas jiraatte. Subhaanallah. Akkamitti obsitee rabbiin bakka buuseef jaarsa gaarii fi mana abbaa isii kan keessa turtellee. Otoota keenya kabajamoo dhaamsa tokkoon isiniif dhaamuu barbaada. Haqa haadha abbaa keessanii eeggadha. Waan ati khayrii daleedeen rabbiin harka qullaa sin deebisu. Viidiyoo tana sheer godha akka namu haadha abbaatti tola ooluu yaadatu ammallee amala godhatuuf. Chaanaala keenyas naa iftiu YouTube gubbarratti subscribe nuuf godha. Jazaakum.